Hi guys, kabajamtoota fi hordoftoota Oro HD Pootodha. Ammallee hordoftoota Yuvaayina akkam jirtan nagaa fayyaadha. Arrallee barnoota bareedaa tokkoon kan deebii teessanii furmaata ta'uu fi furmaata nama hunda jeetiin qabadhee isinii fide aappii baay'een ajaa'ibsu tokko jira. Aappii kana inninis aappii kana ni gartan iskiriin irratti. Aappiin kun baay'een ajaa'ibse viidiyoo kwaalitiin isaa bareeda, meegaabaaytiin isaa ammoo gaxaana meegaabaaytii GB takka gara meegaabaaytii 100 takka gara meegaabaaytii 10 kan qayyaru 90 gara 9 kan qayyaru osoo kwaalitiin isaa hin hir'isin. Viidiyoon kun kan hunda keessan bira gahuu qabu jeetii yaada. Ammallee aappiin kun baay'een ajaa'ibse mee gama hojii keenyaa hayaanuun isiniin jaa gama hojii keenyaa sun seenin duratti namoonni chaanala kanaaf haarawaa taatan hundi keessanuu subscribe godhaan isiniin jaa mallattoo notification maddiitti argamtu tuquudhaan akkas viidiyoon kiyya laaftuu isin qaqqabu giseen galakkisee isin taasisa godhaan isiniin jaa. Aappii kanarratti innaa kanatti xuyinu aappiin kun qaxxiddaa directionii gama galaarii keenyaa nu geessa. Erga kana nu geessee booda viidiyoo filanne san irratti al tokkoof akka namni xuyina ni gartan jeetii yaa gisee kana xuyine gama gadi kanatti next hanjuutu argama. Next kanarratti al tokkoof innaan kana cuqaasu gama kanaan fida. Egaa daawwattoota kiyya viidiyoon kiyya kun ni gartan kunoo meegaabaaytii 69 guddaadha. Daqiiqaa 10 innilleen innaa kana akkamitti firraa gama 9tti gad deebifna hanjuun isin garsiisa. Hunnoo gama gadii kanatti small file easy share kan juu fi media file better quality yookaan kan juu fi large file yookaan just compress kan juutu argama. Yoo viidiyoon keessan daqiiqaa 40 ta'e hunnoo small kan juu gubbaa kana fayyadamtu. Yoo viidiyoon keessan jidduu galeessate media file better quality kan juu kana fayyadamtu. Yoo viidiyoon keessan gama torbaa gajjee daqiiqaa 7 faatee large quality kan jiru. Large quality kun baay'ee ol aanaadha qualitiin isaa. Mee anammaaf miidiyaa hanjuu kanarra filadhee isin agarsiisu. Miidiyaa hanjuu kanarratti al tokkoof akkana kanarra ni cuqaasu. Erga kana cuqaasee wada gama gadii kanatti kunooti compress kan jiru kanaatu argama. Compress kanarratti innaa kana xuyxan gama kanaa isin fida. Kunnoo lakkaa'uu eegaluuf deemaa jechuudha. Irraa hir'isuudhaaf lakkaa'uu eegalee jira. Hunnooti takka je'ee jira. Akkuma viidiyoon keessan dheeraatti isiniif godha daqiiqaa 15 hanga daqiiqaa 15 jidduutti salphatti isiniif godha. Aappii kana akkanatti dhiiftanii biraa baatanii waan feetan dalagaa. Aappiin san background isiniif dalaga waan feetan godhuu ni dandeessan jeetiin abdadha. Akkana kun akkuma hiyyaana waan feetanii gootan innaa kanatti deebituun kun afurjee jira deemuu jira. Akkanatti itti fayyadamuu ni dandeessan. Mee na waliin turaan isinin jaa. Waaw amma naaf xeetii jira gaa hunnoo ni gartuu jeetii yaada meegaabaaytii 69 gara meegaabaaytii 10 takkaatti naaf jijjiireetii jira. Waaw hunnoo naaf qayyiree jira. Qualitiin isaa osoo waa takkayyuu hin hir'isin naaf qayyiree jira. Amma akkamitti akka save godhatan hunnoo gama gadii kanatti save kan jirutu argama. Save kanarratti innaa akkanatti xuyxan salphuma seefisa. Osoo save hin goone duratti hunnooti qalama kanarratti al tokkoof cuwaasuudhaan qalama kana ni gartan jeetii yaada. Qalama kanarratti cuwaasuudhaan maqaa isaa gara feetanitti gaddarrachuun ni waan feetan jettanii gaddarrachuun ni dandeessan. Okay jettanii baatu save gama gadii kanarratti innaa kana xuyxan kunnoo okay kan jiru kanarratti salphumatti save daarsirraa qaba. Akkamitti aappii akka buufatan kottaa na waliin laalaan isin jaa maqaa isaatii fi isaas inninis maqaan isaatis viidiyoo Panda compress kan jiru kana video Panda compress and share kan jiru kana innaa isaa buufannoo rujuuf Play Store keessatti argama. Originaalii isaa kana mee na waliin laalaa as gubbatti innaa seentanii booda video Panda compress kan jiru kana innaa barreessan salphumatti argachuu ni dandeessu. Video Panda compress akka iskiriin agartan innaa kana barreessitan search yoo gootan salphumatti kanatti isiniif ba'an update godhinaan jechuu jira. Salphatti akkanatti isiniif aappiin kunnoo kana fakkaata. Originaalii isaa kana fakkaata. Fayyadamaa akka barnoota kanarraa fayyadan abdii guddaan isinirraa qaba. Hamma barnoota biraatiin walitti deemnutti taraa tanatti aanu akkamitti viidiyoo keessan edit akka gootan tutoriaalii kaa'ima siraatii fi waa hunda kana irratti aaneetiin like godhaadhaan isinin jaa. Share illee nama hunda biraan gahaa. Turtii keessanii thank you for watching. Bye.